Akkam jirtu hordoftoota keenya kun gumii balbaloo miti. Gumiin balbaloo biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin kun dhimmoota haala yeroof tarsiimoo ta'an balballoomsuun iftoomina uuma. Qophii keenya har'aatiin kenna tajaajila bishaanii irratti mari'an. Marii kanaafis keessummoota biraa qabna. Keessummoonni keenya har'aas Injiinar Miliyoon Baqqalaa, hooggantuu biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaa, akkasumas obbo Jabal Abbaafiixaa, daayirektoreetii dhaabbilee tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalota Oromiyaa, obbo Abinnat Shaamuu, hojii geggeessaa dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Shaggar. Keessummoonni keenya waggaa nagaan dhuftan. Tajaajila bishaan dhugaatii hawaasa naannoo Oromiyaaf dhiyeessuu keessatti imaammanni tarsiimoo mootummaan baasee itti fayyadamaa jiru maal jedhamee achirratti yaadannoo kenna. Imaammannii fi tarsiimoon akka biirootitti qabatamee yookaan akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti waa'ee dhiyeessii bishaanii, waliin ga'iinsa bishaanii uummata biraan ga'uu irratti qabatee deemu garee qaba. Gareen tokkoffaan akka tarsiimootii fi imaammataatitti wanti qabatamee deemamu bishaan madda bishaanii madda lafarraa ta'u, madda lafa keessaa ta'u akkamitti kunuunfamaa, akkamitti balfarraa eeggamaa, akkamitti uummataa dhiyaataa, akkamitti qoratamaa, bakka kam bishaan lafa jalaa jira, bakka kam bishaan lafarraa jira, uummata kamiif kamtu dhiyaataa kan jedhu san bulchiinsa bishaanii san irratti tarsiimoof imaammataan hojjetachuudha. Bishaan bule kun immoo qulqullina eeggatee haala ga'aa ta'een akkamitti uummataa dhiyaataa kan jedhu qorannoon gaggeeffama. Qorannoon kun akkamitti gaggeeffama? Hawaas dinagdee naannoo sanii madda bishaanii, bishaan kun lafarraa moo bishaan lafa keessatti yoo kennineef uummata kana bira qaqqaba kan jedhu san qorannoon ni gaggeeffama. Haala qorannoo fi diizaayinii saniin isa qabachuudhaan immoo gara piroojeektiitti hiikama. Piroojeektii bulchaa, piroojeektii ijaaraa. Ijaarsa piroojeektii kanarratti immoo kontiraata bulchinaa. Kontiraanni kun akkamitti lafa gahaa, akkamitti piroojeektoonni maallaqa ramadameef saniin yeroo jedhame san keessatti xumuramee uummataaf tajaajila oolaa kan jedhu tarsiimoonii fi imaammanni bulchiinsa kontiraatatis hin jira. Erga piroojeektoonni kun ijaaramanii bishaan kun piroojeektii ta'ee yookaan sirna ta'ee eeggatamsa'ee bishaan uummata bira ga'etti immoo tajaajiloota bishaanii kana sirna kamiin bulchinaa, akkamitti itti fufiinsaan uummataa akka bishaan kennanu taasifnaa waan jedhamu labsiin bara 2012 ba'ee hin jira. Isarratti qajeelfamaa fi dambiin ba'ee akkasitti hojiirra oolee jechuudha. Tajaajiloonni bishaanii kuni tokkoffaa akka ciccitiinsa hin qabaanne, lammaffaa akka alseerummaan tokko irratti hin adeemsifne, akka yoo caballee akkamitti suphamaa, yoo babal'ifannaan fi guddinni magaalaa yookaan yoo uumame akkamitti babal'ifannaan gaggeeffama, yoo immoo bishaan kun dulloome yookaan diizaayin peereedii isaa yoo fixe immoo akkamitti investiment koostii fidatee akkamitti ijaarama kan jedhu immoo koost rikaverii tarsiimoo haaraa hojiirra oolchuudha kaabineetti dhiyeessuudha harkatti qabannee jirru hin jira jechuudha. Kana magaalatti kan baadiyyaa bishaan baadiyyaa waliin ga'iinsa baadiyyaa immoo bajata madda adda addaatiin fakkeenyaaf sagantaalee fandii adda addaa liqiidhaan fandiidhaan akkasumas immoo haala diinagdee biyya keenyaa nu hayyameen haala naannoon nu hayyameen immoo waggaa waggaadhaan bajata qabachuudhaan akka uummanni baadiyyaa waliin ga'u taasifamaa jechuudha. Kanarratti tarsiimoon biraa uummanni ofuma akka bishaan hojjetatu hirmaannaa hawaasatiin, hirmaannaa qaamolee adda addaatiin hawaasa ogummaadhaan deeggaruudhaan kakaasuudhaan ofuma akka iskiimii hojjetatan ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf burqaa ijaarratti misoomsuu akkasumas haandi paampii adda addaa yoo bakka bishaan jirutti immoo paayippiillee bitatanii diriirsuu akkasitti hirmaannaa hawaasatiin piroojeektii baay'eetu haroo sadarkaa maatii hin jira, sadarkaa hawaasaa hin jira. Akkasitti uummanni ofuma akka hanga dhaqqabummaan mootummaa isaan bira ga'utti tarsiimoo addaa baasnee uummata enkareej godhuudhaan, deeggaruudhaan, ogummaadhaan deeggaruudhaan, waan tokko deeggaruudhaan akkasitti uummanni illee ofumaaf bishaan argachaa jira jechuudha. Uummanni naannoo Oromiyaa jiru bishaan qulqulluu argataa jira jettanii amantu? Dhiyeessaa fi fedhii gidduu garaagarummaan bal'aan ni jira. Kan biiroon hojjete akkuma jirutti ta'ee dhiyeessaaf fedhii gidduu immoo garaagarummaan kan uumame kuni maalirraa ka'a kan jedhullee waan qorannes waan adda baafannes waan irratti hojjechaa jirrus ni qabnaa jechaadha. Inni tokko kan bishaanii kuni
amalli riisoorsichaa haala kanneen biroo hojii yookiin hojii seektara biroo yookiin hojii riisoorsii birootiin waan adda isa godhu ni qabaa jechaadha. Fakkeenyaaf bishaan lubbuudha jenneerraa maaliif lubbuudha jenne? Wanni bishaan bakka bu'u olterneetiiviin hin jiru. Inerjii yoo fudhattee haala aadaatiin namni waan irraa inerjii kana argatu yookiin ifa argatu yookiin itti waa bilcheeffatu olterneetiiviin baay'een ni jiru jechaadha. Filannoowwan biroo ni jiru jechaadha. Kan bishaanii garuu saayintistiin bishaan waan bakka bu'u uumes hin jiru. Bishaan kun isuma uumamaan kenname kana misoomsinee qulqullina isaa haala nageenya isaa hordofnee akka lammiileen fayyadamanudha kan nuti gochaa jirru. Hojiin kana irratti hojjetamu bu'aa bahii guddaa ni qaba. Garuu immoo bishaan yoo dhabe namni filannoo biraa waan bishaan bakka bu'u immoo hin qabu jechaadha. So ija kanaan yeroo ilaallu bishaan lubbuudhaa wajjiniin lubbuunis waan ishee bakka bu'u ijaa hin qabneef haala kanaan wal madaala jenneetu akkasitti jechama keenya bocannee jechaadha. Hirgiin kana jedhee fedhiif dhiyeessa wajjin wanni wal irraa fagaatu kun hammam bal'ataa kan jedhu immoo tokko bishaan kan nuti amma jechaa jirru bishaan qulqulluu qulqullinni isaa laaboraatooriidhaan kan ilaalame kan mirkanaa'ee fi fayyaa namaatiif kan ta'uu danda'u akkasumas immoo gahaa kan jedhudha. Biiroon keenya hojii lama hojjeta. Gama tokkoon isa ijaaree bulchaa, gama biraatiin immoo gahiinsa irratti hojjeta. Wanni kun akkuma beekamu humna biyyattii wajjiniinis wanti wal qoruu wal madaalus qabeenya biyyattiin qabdu wajjiniin wanti danqaa ta'us hin jira fedhii sana guutummaan guututti fuulfiil guutuudhaaf jechaadha. Akka naannoo Oromiyaatti keessumaayyuu bishaan qulqulluu hawaasaaf dhiyeessuu keessatti hanqinni jiraayi. Gaaffiin hawaasaa fi dhiyeessiin wal hin simnee rakkoon isaa maalirraa eega? Haalli nuti hojii hojjennuun haalli biiroon hojjetuu fi haalli gaaffiin uummata biraa ka'aa jiru walgitaan jiru jechuudha. Fedhiin fi gaaffiin uummata biraa jiru baay'ee ol ka'aa jira jechuudha. Kuni sababni isaa tokkoffaa hawaas dinagdeen biyya keenyaa fooyya'insa hawaas dinagdee jiruun magaalomuu jiruun magaalaan tilmaama guddina uummataa kana duraa saniin odoo hin ta'in haala ol ka'aa ta'een uummanni dabalaa jira jechuudha. Akkasumas immoo uummanni magaalaa magaalomuurraan kan ka'e kana dura haalli jireenya isaanii kana duraa sanii fi anammaa addaan waan ta'eef bishaan hedduu barbaada jechuudha. Akkasumas magaalaan duraan tilmaamaan fakkeenyaaf yeroo piroojeektiin hojjetamu hoteela takka lama qabu amma hoteela gurguddaa baay'ee investimentii baay'ee warshaalee akkasumas giddugala dinagdee ta'anii qofa magaalota san haala saniin uummata waliin ga'uun baay'ee rakkisaa ta'aa jira jechuudha. Kan wajjin wal qabatee akkamitti bishaan waliin ga'aa jirra kan jedhuu fi akkamitti uummanni immoo gaafachaa jira kan jedhu kun xiqqoo walgituu dhabuudhaan rakkina gaaffii adda addaa ta'ee jira jechuudha. Amma odoo tajaajila kaan fudhattee uummanni waliin illee fayyadama. Uumama bishaanii ta'e uumama baayoloojikaalis uumamaanis yoo ta'e bishaan namni dhuunfaadhaan barbaada. Har'a dhugee boru ooluu hin danda'u. Kunis immoo gaaffisaa akka malee ol guddisa jechuudha. Waan obsa namaa kennu waan hin taane. Odoo mana barumsaa fudhattee mana barumsaa tokkotti nama 1000 meeqatu fayyadama. Bishaan bircuqqoo tokkotti garuu nama tokkotu fayyadama. Kanaafuu barbaachisummaa yookaan haala uumama bishaaniitirraa ka'eetis uummata bira haalli geenyu kun xiqqoo rakkisaadha jechuudha. Haala kanaan gaaffiin uummataatii fi haalli hojii keenyaa xiqqoo walgitaa waan hin jirreef tarsiimoo adda addaa baasaa jirra jechuudha ammallee. Fedhii fi dhiyeessi gidduu garaagarummaan akka jiru adda baastaniitu qorannoo geggeessitanii fedhii sanaaf dhiyeessi gidduu garaagarummaa jiru sana wal simsiisuudhaaf illee waan hojjetamaa jiru yoo jiraate maaltu jira waan jedhu sana illee duukaa. Rakkoo lama adda baasnee jirra. Rakkoon inni tokko haala ogummaa da'eeffateenii kenna tajaajilaa keessatti qorannee kan adda baasnee kanuma uummanni sirnaan argatee fayyadamuudhaa qabu san dabareedhaan akka kennamu tarsiimoo baasnee kennine qabna gadi buusneerra jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni magaalaa tokko keessa jiru yoo uummata 20,000 yookiin 30,000 ta'e guyyaatti bishaan kun nama 10,000 qofa bira ga'uu qaba yoo ta'e maal jenneetu dabareen haa qophaa'u. Dabareen uummanni guyyaa 3tti silaa argatu sun halkanis guyyaas haala itti argachuu danda'u uumuu tooftaa tokkodha nuti kana kan goonee jirru jechaadha. Fakkeenyaaf
Kana yeroo godhamu iftoominni jiraachuu qabaa wajjiniin kana bocnee gadi buusnee jechaadha tooftaa kana. Mana kan keetti bishaan guyyaa 2 booda dhufa yoo ta'e sa'aatii kamitti guyyaa kam akkasiif dhufu beekuu qabda. Kan nuti goone kanaadha. Yoo kun iftoominaan beekame gaafa si qaqqabuu qabu yeroo dhabdu gaafachuu uummata gaafataa ta'uu danda'uu qabaa kan jedhu tooftaa tokko kana wajjiniin gabbuusnee jirra. Karaa biraa immoo sarara bilisaa dhaabbileen tajaajilaa keenya kan uummanni irratti bilbilee komii isaa dhiyeeffachuu danda'u bishaan nan qaqqabne hin cite hin dhimmise jedhee ibsuu kan danda'u dhaabbileen tajaajilaa kana uummataaf banaa gochuu qabdu sarara bilisaa kan bilbilaa kan jedhu kennineeti jirra. Kana hojiirra kan oolchan jiru kan hin oolchines jiru adda baasnee tarkaanfiin nuti fudhachaa jirus ni jira jechaadha. Bishaan kun immoo akkuma lubbuu namaa ta'e qulqullinaan dhiyaatu yoo ta'e rakkoonni dhiyeessu keessumaayyuu dhibee adda addaaf nama saaxiluutu jira. Kanarraa ka'eetan naannoo Oromiyaa keessatti hawaasni keenya bishaan qulqulluu argataa jira. Bishaan qulqulluu fi ga'aan dhiyeessuun kaayyoo biiroo kanaati. Qulqulluu fi ga'a. Akkuma duratti sitti waan lubbuu wajjin wal qabatuuf jechuudha. Bishaan qulqulluu akkamitti ilaallawwanne laaboraatoorii hin qabna. Tajaajiloonni bishaanii illee laaboraatoorii hin qabu yeroo yeroodhaan qulqullinni isaanii ilaallama. Bishaan ga'aa dhiyeessaa jirtu yoo jette immoo akkuma duratti sitti misan babal'ina magaalaatiin kan ka'e magaalumurran kan ka'e akkasumas immoo hanqina dinagdeetirraa kan ka'e bakki itti hanqina qabu hin jira jechuudha. Garuu fooyya'insa guddaa qabna akka biirootitti. Fakkeenyaaf biiroon keenya Piroojeektii xumuruu yeroo baay'ee haalli itti piroojeektii hojjennu tarsiimoo kana dura hordofnu wajjin wal qabatee baay'ee duubatti hafaa ture. Yeroo durii biiroon bittaa hunda biirootu bita ture. Paayippii biirootu bitaa, elektiroomakaanikaala biirootu bitaa. Waan akkas ta'eef bittaan kun yeroo dheeraa fudhachuurraan kan ka'e hojii siviilii xumuramee hojiin kaan duubatti hafee piroojeektoonni waggaa dheeraaf lafarra harkifachaa turaniiru jechuudha. Garuu amma tarnikiidhaan bittaas haa ta'u ijaarsas erga takkaa kontiraaktaratti kennuu waan jalqabameef piroojeektoota yeroodhaan saffisanii xumuruun muuxannoo argamee jira jechuudha akka biirootitti. Kanaafuu hanga diinagdeen hayyameen hanga biyyi keenya danda'een karaa bajata mootummaatiin hanga sagantaalee irraan fandii arganneen karaa sagantaatiin hanga uummanni danda'een immoo karaa uummataatiin bishaan qulqulluu fi gahaa jedhame kana irratti akka uummanni hirmaatee ofuma isaatii hojjetu akkasitti yaalaa jirra jechuudha. Qulqullina garuu qulqullina fiizikaalii haa ta'u akkasumas keemikaalii adda addaa hiranii haa ta'u filooraayidii yeroo yeroodhaan waan laalluuf faalama akkasii yookaan immoo baayoloojikaalii illee akka hin qabaanne tajaajiloonni bishaanii laaboraatoorii qabu laaboraatoorii isaaniitiin ilaallama. Isarra darbe immoo sadarkaa Oromiyaatitti hojjisiisnee qofa qulqullina bishaanii ilaalaa jirra jechuudha. Naannoo akka Ciroo, Harargee, Lixaa, Bishooftuu, Shaashamannee keessatti qorannaa guddaa gaggeessinee turre. Sanarratti yeroo ilaalamu bishaan ga'aan hin jiru kan jedhu hanqina guddaatu jira kan jedhu qorannaadhaan kan adda baasan jechuudha. Isin akka keessanitti yaada maalii qabdu? As Bishooftuudhaa kaasee hanga dhaqee Shaashamannee ga'utti bishaan gurraachaa ga'utti maqii dabalatee baatuu dabalatee heeban nagallee siraaroo dabalatee kan qabatamaan itti dhiyeenyaan beeknu humna ibsaa wajjin dubbachaa kan jiru jechaadha. Industirii fi warshaan baay'ee waan sarara kanarra jiruuf guyyaa bishaan oomishuun hin danda'amne. Humni ga'aan hin jiru jechaadha. Kana wajjin kan wal qabatu maalidha nuti furmaata hin ta'a jennee kan goonee jirru sararri keenya kan bishaanii kun deedikeetid laayinii akka nuu ta'u qofaatti sabsteeshiniirraa ba'ee addoo madda bishaaniitti laayiniin galu baasiin barbaachisaa ta'e dhaabbileenis biiroonis deeggarreettu galchaatu jirra. Inni bishaan sa'aatii 24 akka oomishamuu danda'u. Asallaa irratti amma rakkoo dhiyeessa bishaanii hin qabnu. Piroojeektiin akka gaariitti ijaaramee xumurameera. Inumaayyuu humna barbaadamu wal pireeshariin isaa ta'ee qodaayyuu caccabsaati kan jiru. Isallee yeroo yerootti hordofneeti kan nuti jijjiiraa jirru. Sarara dulloomaa duraan turee fi sarara haaraa amma diriire gidduutti wal quunnamsiisanii bishaan uummataa kennuuf humni bishaanii olaanaa waan ta'eef dhimmisni kan nuti jennu tokko tokko hin jira. Sanaan ala rakkoon dhiyeessaa fedhii fi dhiyeessa wajjiniin qaawwa jiru magaalota akkasii irratti dhiphisneetu jirra yeroo ammaa jechaadha. Isa dhimma bulchiinsaa wajjin wal qabatus dhiyeenya riifoormiin achirratti ta'ee bu'a qabeessa ta'eeti kan jiru. Magaalaa Naqamtee Gimbii fi Dambidolloo irrattis qorannama wal fakkaatutu mul'ata.
Hansaanis rakkuma humna ibsaa kanaan wal qabatamoo maalirraa madda kan jiru keessumaayyuu baay'ee bal'ata Dambidolloo keessatti. Gudar irratti rakkoon rakkoo dhiyeessaati. Oomisha bishaanii ga'aan hin jiru achirratti jechaadha. Boolli haaraan qotnee Gudar Hamboo jedhama. Walitti makamiinsa goone sanaan inni rakkochi furamaa jira. Boolli qotamee ba'eera discharge olaanaadha kan inni qabu. Amborraayis gara sanatti haalatti geejjibuu dandeenyus miijessaati kan jirru jechaadha. Kan Gudar rakkoonsaa lafti jallisaa tokkoffaa bishaansaa qulqullina hin qabu. Ayiranii filooraaydiitu itti baay'ata jechaadha. Kanummaan isaan of hirkaa qaban sunis immoo yeroo ammaa oomishni bishaanii lafa jalaa boolla keessa kan jiru jechaadha. Waan xiqqaa ta'eef yiildiin waan dhumateef walanqinni hin jira Gudar keessa jechaadha. Kan Gimbii fi kan Dambidolloo wajjin wal qabatees rakkoon jiru rakkoo siistamaati lama achitti jechaadha. Kan ibsaas ni jira. Tiriitimantii pilaantiidha isaan itti fayyadaman irrattis rakkoon siistamaa ni jira jechaadha. Kanaaf kan Gimbii karaa biiroo keessa gallee dhiyeessa uujummoo dhiyeessinee fi furuudhaaf hojii irratti argamna. Inni yeroo gabaabaa keessatti hin xumurama tumsa gochaa jirra jechaadha. Dambidolloo wajjinis kan wal qabatan ogeeyyiin keenya itti deddeebi'anii rivaayizdi ta'es qoratamis dhiyaateera sadarkaa biiroottis ilaalleeti kan jirru. Tiriitimantii pilaantiin isaanii siistamni isaa xiqqoo kan biyya kana keessatti hojiirra oolaa jiran wajjin adda. Warra alaatu deeggarsa nuu godheeti kan inni achitti ijaarame. Isa sana deebisanii suphuudhaa fi hubannoonsaa xiqqoo waan rakkiseef amma ogeeyyiin ministeera keenya keessas ministeera bishaanii fi enerjii keessa kan jiran biiroo keenya keessa kan jiran qindoominaan isaa meenteen godhanii hamma tokko kennamaati kan jiru akkuma kaaste garuu quubsaa akka hin taane nuyi hin beekna furmaataafis hojjechaati kan nuti jirru jechaadha. Finfinneetti taanee magaalaa jiru jedhaman keessaa tokko magaalaa Shaggar. Magaalaa Shaggar keessatti garuu hanqinni bishaan dhugaatii akka jirudha qorannaan kan adda baase. Keessumaayyuu magaalota Shaggar keessa jiran keessaa Sabbataa fi Buraayyuu keessatti rakkoo hamaa jira. Egaa magaalli kun magaala guddaadha. Baay'ina uummata guddaa qaba. Rakkoon amma kaa'amu kunis uummanni kaasaa jirus qabatama. Dhimmoota san wajjin wal qabatee garuu tarkaanfiiwwan dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatiif dhangala'aa fudhachaa ture gurguddaan hin jira isa kan kaasnu ta'a jechuudha. Egaa mul'anni dhaabbaticha keenya tokkoffaa bishaan qulqullina qabu gahaa fi itti fufiinsa qabu hawaasa magaalichaatiif dhiyeessuun mul'ata dhaabbaticha keessaa isa tokko jechuudha. Egaa dhaabbanni kun bishaan uummata kanaaf gaafa geessisu yookaan immoo dhiyeessu guddina magaalaa wajjin bifa ol simuu danda'uun dhiyeessuu dadhabuun rakkoo ijoo tokko ture jechuudha. Magaalli keenya akkuma beekamu magaala gaafiin dinagdee, gaafiin siyaasaa, gaafiin hawaasummaa garmalee keessatti babal'atu rakkoon roga sadeeninuu akkaataa hiikamuu danda'u irratti immoo yeroo dheeraadhaaf kan hin hojjetamne waan ta'eef kuufamni rakkoo kanaa deemee waggoottan dhiyeenya kana erga Shaggar hundeeffamee booda garanatti kan dhufe ta'uu isaati. Egaa waggoottan lamaan kana keessatti keessattuu dhaabbanni keenya rakkoo dhiyeessii bishaan dhugaatii furuudhaaf amna fagoo yookaan immoo tarkaanfii gurguddaa baay'ee fudhatee hojjechaa tureera jechuudha. Magaalli kun sadarkaa amma irra jirutti bishaan hammi itti dhiyeessinu guyyaatti meetir kubii 75,000 kan dhiyeessaa jiru jechuudha. Per day meetir kubii 75,000 kan dhiyeessaa jiru. Fedhiin magaalaa keessatti jiru garuu meetir kubii 174 dhiyaachuu qaba jechuudha. So by half walakkaadhaan kan gabbu'e ta'uu isaati jechuudha. Kanarraa kan ka'e fedhii fi dhiyeessiin walgituu dadhabuun rakkoo ijoo magaalicha keessa jiru jechuudha. Kanaaf dhaabbanni keenya rakkoo kana hiikuudhaaf sochiin inni taasisaa jiru tokkoffaa bishaan jiru sirnaan uummata bira geechisuu wajjin wal qabate dabareedhaan sagantaadhaan hanga zooniitti gareedhaan adda baasee tokkoffaa zoonii bishaanii adda baafateeti hoogganaa jira. Inni lammaffaa dhiyeessii bishaanii sagantaa jedhame sanitti uummata bira akka ga'uuf sagantaa baaseeti sagantaa karaa iftoomina qabuun baasee kan hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf rakkoowwan namtolchee bishaan kun qixaan kan majirtu sunu guyyaa jedhame sanitti uummata bira akka hin geenye taasisan san furu keessatti hojii baay'ee tarkaanfii gurguddaa fudhannee hojjechaa tureera jechuudha. Inni lammaffaa dhiyeessii jiru kana hiikuudhaaf keessattuu waggoottan lamaan kana keessatti piroojektota garaagaraa hojjechaa tureera jechuudha. Ammas hojjetamaa jira. Egaa piroojeektiin akka dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii dhangala'aa magaalaa Shaggaritti hojjetamu tokkoffaa bajeta keessaatiin bishaan gurguratu kanarraa maddoota galii maddisiisuudhaan bajeta funaannotirraa piroojeektiiwwan xixiqqaa hanga kaasee hanga guddaatti hojjechaa jira. Inni lammaffaa
biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaatiin immoo piroojeektoota gurguddaa magaalaa keenya keessatti kanneen akka Laga Xaafoo, Koloboo piroojeektii biliyeenaan tilmaamamu hojjetamaa jira jechuudha. Gamraatiin dhaabbilee miti mootummaa magaalaa kana keessatti hojjetan almost dhaabbatuma tokkotu jira. Isa faana bifa maachingi fandiitiin nutis parsantaa 30 deeggarree parsantaa 70 inni dhiyeessuudhaan piroojeektiin Laga Xaafoo irrattis hojjetamaa tureera. Sabbata irratti magaalaa 3 qabatanii rukutaa magaalaa 3 akka carraa warreen ijoo sun galaanii irrattis hojjechaa jira jechuudha. Inni kan biraa abbaa taayitaa bishaan dhugaatii Finfinnee faana hojii hojjetamutu jira jechuudha. Akkuma beekamu magaalli Finfinnee bishaan caalmaadhaan magaaluma Shaggar keessaa baafatee kan fayyadamaa jiru. Seera addunyaa bu'uura godhachuudhaan bishaan tokko immoo iddoo tokko irraa ba'ee hawaasa kan biraa bira gaafa deemu hamma tokko hawaasa saniifis kennee darbuu danda'u qaba. San bu'uura godhachuudhaan boordii irratti murtaa'ee piroojeektoota muraasa hojjechaa jira jechuudha. So guddina magaalaa wajjin walgituu baatus yeroodhaaf rakkoo kana furu keessatti tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhatameera jechuudha. Almost piroojeektoota biliyoona 5 tilmaamamu magaalaa kana keessatti hojjetamaa jira jechuudha. Kun hojii gurguddaa waggoota lamaan kana keessatti hojjetame. Kan amma akka hudhaatti ka'u tokko waa'ee rakkoo humna ibsaan wal qabatudha. Humna ibsaa wajjin qindoominaan hojjetanii rakkoon kun akka furamuuf hojii nama ammaatti hojjetan maaltu jira? Iskiimota xixiqqaa fakkeenyaaf Harargee Bahaatii fi Lixaallee NGO qindeessuudhaan tajaajiloota bishaanii qindeessuudhaan jenereetaraa fi humna ibsaa kana gara soolaariitti jijjiiraa jiru jechuudha. Kana amma akka tarsiimotitti qabatanii Harargee Bahaa aanaa 2 aanaa Gursumii fi Fadisitti tootaalii aanaa 2 kana keessatti iskiimiin jiran soolaariitti jijjiiramanii jiran guutumaan guututti jechuudha. Karaa lamaan kanaan yaalaa jirra. Akkamitti dedicated line arganna, akkamitti ciccisiinsi akka hin jirre taasifna, akkasumas immoo akkamitti soolaariitti humneessinee jijjiirraa waan jedhu san hojjechaa jirra jechuudha. Humni ibsaa kan biraa kan uummanni illee akka nu beeku akka biiroo bishaaniitti akka uummanni hubatu barbaannu tokko maali? Taarifni humna ibsaa guyyaa guyyaan dabalaa bulaa jira. Akkasumas taarifni itti bishaan gurgurrummoo ammallee baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Uummanni kana akka tarsiimotitti wanni qabanne tokko maali? Fooramii maamilaa kan jedhamutu jira. Fooramiin maamilaa tajaajiloota bishaanii kanarratti ji'a 3 adeemsifama. Maamiloota keenya walitti qabnee akka tajaajila bishaaniititti rakkoon bishaan dhiyeessa bishaanii maal fakkaataa? Naamusni hojjetaa keenyaa maal fakkaataa? Haalli qulqullina bishaan keenyaa maal fakkaataa? Rakkoo maaltu jira? Akkamitti immoo hiiknu waan jedhu jechuudha. Bakka itti uummanni mari'atee taarifa dabalee madda ofiillee dabalatee fakkeenya ta'e hin jira. Fakkeenyaaf magaalaa Shaashamannee fudhanne marii uummataatiin yeroo murtaa'eef taarifa dabaluudhaan boolla adda addaa qotatanii kan duraan torban 2 magaalli argatu amma guyyaa muraasatti gadi butamee jira jechuudha. Kanaafuu ammallee tajaajila bishaaniitti irratti rakkoo ibsaa kanallee hiikuudhaaf gara soolaarittis jijjiiramuu haa ta'u maddallee dabalachuudhaaf madda muufaa sarara muufaallee jijjiirrachuudhaaf tumsi uummataa ammallee hin barbaachisa jechuudha. Keessumaa magaalaa Shaggar keessatti waan baay'atuuf warshaan akkamitti ilaaltutti gaafatamummaa hawaasaa fudhatanii hojjetaa jiru kan jedhuu fi irraa qoodanii kennuun sunis hawaasa hammam miidhaa. Waggaa dheeraadhaaf magaalaa piroojeektiin bishaan dhugaatii karaa uummata giituun hin hojjetamne keessa jirra. Isa kana furuudhaaf immoo deeggarsi bajetaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Mobilaayizeeshiniin uummataa hirmaannaan uummataa baay'ee murteessaadha jechuudha. Mootummaan kophaatti rakkoo ammaa soofnu kana bu'uura irraa hiikuu hin danda'u. Kanaaf uummannis miirri abbummaatti dhagaamee rakkicha amma haasofnu kana furu keessatti gahee mataasaa bahachuu danda'u qaba jechuudha. San taasisuu keessatti biiroon keenya dhaabbanni keenya uummata sosocheesee boolla hanga sadarkaa hirmaannaa uummataatiin qotamutti geejjifamaa jira jechuudha. Garuu gahaa miti jechuudha. Gamraatiin magaalaa Shaggar keessatti warshaaleen bishaan saamsanii gurguran bal'inaan jiru jechuudha. Isaan sun hamma ammaatti qooda isaan irraa eegamu, gahee isaan irraa eegamu sirnaan bahachuu keessatti akka lammii tokkotti hin baanne. Isa bara kana keessatti biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa labsii dhimmoota kanatti hooggannu baaseera. Dambiis baaseera. Qajeelfama dhimmichi kun itti hoogganamu baasee keessantuu fandii bishaaniitiin hawaasni kun hamma bishaan gurgureerraa parsantaadhaan qooda isaa akkaataatti bahachuu danda'u irratti kallattiin kaa'ame inni sun gara hojiitti seenamaa jira jechuudha. Gamraatiin bishaan uumamaan magaalaa kana badhaase yookaan immoo uumamaan badhaate kanarraa akka lammii tokkotti namni sun bishaan saamsee gurguraa jira. Hawaasa isaatiifis parshaalii kennuu danda'u qaba jechuudha. Isatti deemaa jirra. Bulchiinsi magaalaa Shaggaris xiyyeeffannaa addaatti laatee biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaatis mobilaayizeeshinii addaa uumee rakkoo ammaa haasofnu kana hiikuu keessatti
qooda isaanii akkaataatti baachuu danda'an irratti hojiinis hojjetamaa jira jechuudha. Kun hundumtuu walitti daddabalamee rakkoo ammaa soofnu kan hiikuun hin danda'ama jechuudha. Kutaa magaalaa 12 keessaa rakkoon bishaan dhugaatii hammaataan bakka itti jiru adda beetaa'eera jechuudha. Beekamaadha zooniidhaan adda baasneera, kutaa magaalaatiin adda baasneera, gareen adda baasneera jechuudha. Zoonii diimaa giddu galeessa akkaatuma maddoonni bishaanii itti argaman bu'uura godhatee rakkoon akkaatuma saniin garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyuma kaasuudhaaf naannoo malkaa noonnoo hanqina bishaanii bal'aatu jira. Guyyaa 15tti bishaan marsaa tokko kennina. Naannoo san furuudhaaf piroojeektiin amma hojjetamaa jiru piroojeektii almost per second liitira 95 kan kennuu danda'u boolli qotamee tokko hin jira. Inni kan biraa immoo boolla liitira 36 kennuu danda'u kan biraa qotamee lamaan kun almost waliigala structure isaaniitis hojjetamee parsantaa 90 irra gahaniiru. Yeroo gabaabaa keessatti ji'oota lamaan keessatti almost dhiyeessii elektiroomekaanikaaliitu hafe inni sun xumuramnaan yoo xinnaatti bu'uura irraa rakkoo saniin hiiku garuu immoo dabaree xiqqeessuu danda'a jechuudha. Torbee tokkotti gabbisuu danda'a. Kun hojii hojjetamaa jiru keessaa tokko jechuudha. Yaada gukaasanii guyyaa 15 jedha. Garuu immoo ji'a tokko olfaa bakka itti lakkoofsisutu jira. Gaafin uummanni keenya kaasu jennuun gaafa laallu bu'uura dhugaa qaba. Garuu maddi rakkoo sanii maaliin kan jedhu san laaluun barbaachisaadha jechuudha. Egaa malkaa noonnoo keessatti akkuma reefu jenne waa lamaan rakkoon kan uumamu. Namtolchee kan jennuun ogeessi amala badaa naamusa guutuu qabaachuu dhabuurraa kan ka'e iddoo tokko tokkotti rakkoomaa ture. Malkaa noonnoo akka fakkeenyaatti kaasne malee magaalaa Shaggar keessatti iddoo hedduutti rakkoon akkasii tureera jechuudha. Keessattuu waggoottan lamaan kana keessatti tarkaanfiin nuti fudhanne baay'ee fagoodha jechuudha. Ogeessa iddoo irraa kaasu, mindaadhaan adabu, sadarkaa isaan gabbuusu hanga toonnoo seeraa jala oolee murtoon irratti murtaa'anii jira jechuudha. Bishaan sagantaa jedhamee sanitti raabsuu dadhabu lammaffaa dhimmoota lakkooftuu hojii wal qabatee kanaan dura akka hanna alseerummaa dhimmoonni wal qabatan baay'inaan jiru jechuudha. Egaa rakkoon kun maddisaa lama jennee fudhanna. Tokko dhimmoota naamusa hojii wal qabatan keessattuu waggaa lamaan kana keessa jijjiirama gurguddaa fudhanneera. Tarkaanfii sirreeffama baay'ee fudhanneera. Bishaan yerootti dhufu hawaasni beekee eeggachuu qaba ture. Istaandardiin taa'ee jira guyyaan manaatti dhufa jedhamee akka Oromiyaatti istaandardii beekaman. Uummatarra naanna'anii haa ta'u mana amantaatitti haa ta'u reediyoodhaan haa ta'u miidiyaa adda addaatiin bishaan kun torbaniin sin ga'a. Torbaniin safara akkanaa gaafa guyyaa akkanaa sa'aatii hammanaatiif bishaan isin ga'a jedhee beeksisuun dirqama jechuudha. Dirqama. Tajaajiloota bishaaniittis kana yeroodhaan itti himnas hin qorannas. Bakka tokko tokkotti bakki itti hin himne hin jira. Uummanni osuma dhaga'in bishaan dhufee bakki itti deemu hin jira. Bakki itti callisaniituma halkanfaa gadhiisanii bishaan sinii gadhiisnee turrellee bakki jedhu hin jira. Wanti qorannoodhaan akka biiroo bishaaniititti arganne kana jechuudha. Garuu immoo seerri jiruu fi wanti ta'uu qabu tajaajiloonni bishaanii hanga bishaan qaban baay'ina uummataa wajjin sarara isaaniillee sarara keessa distributionii laayinii safara wajjin wal qabatee safara asii hanga asii guyyaa akkanaa ganama kaasee hanga galgalaa yookaan guyyaa sa'aatii 6 sa'aatii hammanaatiif bishaan dhufaa kan jedhu kun uummata beeksisuun dirqama jechuudha. Uummanni illee kana beekee madda adda addaa yookaan yeroo sanitti waraabbatee of eeggannoodhaan taa'uu obsaan eeggachuun illee uummata waan jiru qixaanoo komunikeet goone uummanni illee nu hubata jechuudha. Hammi qabnu kana yeroon itti simbiraan geenyu immoo torban lama yookaan torban tokko innis immoo guyyaa akkanaati sa'aatii hammanaatii fi waan jedhu san mirga uummataati jechuudha kun dirqama tajaajila bishaaniiti yeroo adda addaa akkuma isii kaasee fooramii irratti illee bakka amantaatitti illee miidiyaadhaan illee sooshaal miidiyaan qabuun jiru sooshaal miidiyaadhaan illee uummatatti dhiyaatanii komunikeet godhanii haala kanaan kan uummanni beekuu hin jira. Wanti qorannoodhaan argine immoo kan uummanni hin beekne kan halkanoo tokko gadhiisanillee achiin odoo uummanni hin argin achumaan deemu rakkoon akkanaa naamusa wajjin wal qabatee yookaan alseerummaa wajjin wal qabateetis wanni jiru tokko wanni irra geenye sirreessaa dhufne hin jira jechuudha. Oromiyaan uwwisa bishaaniin persentaa meeqarra geessetti hamma maddisiisaa jirtu kan jedhu kana. Nuti amma kan godhaa jirru dhibbantaadhaan miti lakkaa kan jiru. Exactly dhugaa jiru dubbachuuf jechaadha. Aksesiidhaan lakkaa'aa jirra. Aksesiin keenya akkamitti deemuu qabaa kan jedhu istaandardii qabna. Baadiyyaatti yoo ta'e uummanni bishaan argachuudhaaf dhaqee madda bishaanirraa bishaan argatee gara mana isaatti yeroo deebi'u diistaansii kiiloomeetirii 1 istaandardii nuti ittiin hojjechaa jirru jechaadha. Dhaqaaf galatti kiiloomeetirii 1 kan jedhu qabanneetu hojjechaa jirra. Magaala keessattis dhaqee argatee gara mana isaatti fudhatee deebi'uudhaaf walakkaa kiiloomeetirii yookiin meetira 500 kan jedhu irratti hundoofneetu hojjechaa jirra.
Haala kanaan yeroo deemnu iskiimota 91,000 ol tajaajila kan kennaa jiran ofirkaa ni qabna jedhee silasii kaaseetiin jira. Dhaabbileen tajaajilaa kana opereet godhanu bulchanus kunuunsanus 233 caaseffamaan hundaa'anii magaalaaf baadiyyaatti tajaajila kennaati kan isaan jiranu. Inventarii ammansiin jedhe sana haala addaatiin gaggeessuudhaafis propozaala bajataa qopheeffannee jirra. Haala baay'ee ammayyaa ta'een ammantaa inni kennuu danda'uun boolla keessa galchitee weel kaameeraadhaan discharge isaa waa hunda sirriitti safartee baastee teknooloojii kanaan appilaayi gootee uummanni as jiru amma kana bishaan as jirus amma kana kan dabalataan barbaachisus hanga kana kan jedhuuf immoo propozaala qopheessinee bajata guddaa barbaada inventarii kana gaggeessuun jechaadha. Kanaaf kan nuti ofirkaa qabnu kan nuti irratti hojjechaa jirru nageenyaa fi aksesiisaa irratti xiyyeeffannee kan hojjechaa jirru. Dhumarratti dhaamsa qabda yoo qabaattan. Nuyi waan hojjechaa jirru ni qabna. Uummanni kana irratti nu cinaa akka dhaabbatu barbaade. Kanan ergaa dabarsuu barbaade. Wanni rakkasni bishaanii kenna waaqaati kenna rabbiiti isuma misoomsinee uummataaf kennaa jirra. Akka ilmoosaatti haa eeggatu haa kunuunfatu. Dhaggeeffattoota keenya mariin rakkoo kenna tajaajila bishaanii akka Oromiyaatti jiru irratti mari'achaa turre asirratti xumurameera. Sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.